Gaarreen Finfinneetti marsan laggeen Finfinnee keessa maddan bakkeewwan beekamoon hedduun maqaa mukkeen garaagaraatiin moggaafaman. Baddaa jirsaa kan jedhan naannoo Faransaay Lagaasiyoonii naannoon amma immoo itti babal'atee naannoo Sammee jedhan kun immoo Andoodee jedhama. Oromoon yoo moggaasu waa tokko laalu malee moggaasa. Gundalleen kan tufaa laalgalooto gaara bichuu turii laalgalooto galaan Finfinnee maasee. Jarra 13ffaa keessatti kaatolikoonni achi qubatan diyaabedii kan jedhamu barreessan Poorchugaalaa tokko jira. Faransaayii jira. Yebirbirsaa'u Catholic Church jedheetu barreessa. Yaa guraa malee narraa silaa sitti naananii yaa sooretti mallattoo noda suma fedhaan talabaa gadaa olee laafa seenadaa yaa biyyaa shibuu ilma ejersaa yaa biyya. Bara mootii Minilik mootichii fi loltoonni isaa Finfinnee bakka muraasa qubatan. Namoonni mootii waliin hidhata qaban wayita heddumminaan dhufan mandarri xiqqoon gara magaalaatti guddachaa deema. Biyya Awustiraaliyaatti baargamoo kana dhufee burqaan kanaan dura bishaan akka gaariitti burqusun gogaa deema. Waraanni Minilik kan itti fayyadamu kan gubuu ciruudha. Maaliidhaaf achitti galee namni nu jeeqa jedhu sodaatu. Waaqni nu kenne ansarraa fagaachuu nama taane. Hojii ashaaraa magariisaa, koriidaraa fi misooma qarqara laggeenii Finfinneetti hojjetamaa jiruun Finfinneen magariisoffattee miidhagaa jirti. Maal ijoolleetti agarsiifna? Boor maal agarsiifna? Maal barsiifna? Waan deemnee harkaan qaqqabanneetti agarsiifnu tokko jiraachuu qaba. Bosuma mukaayyuu. Dhaloota boruutiifis araddaan keenya araddaa qulqulluu, aadaan keenyaas aadaa qulqulluu, aadaa wal jaalatan. Laga misoomsuu irratti hojiin hojjetamaa jiru baay'ee nama gammachiisa. Aadaa isaatti, duudhaa isaatti deebisuu. Kanaafuu Finfinneen abbaa argattee, abbaa ishee argattee, warra duudhaa ishee argattee nyaata. Sham 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 kabbanaaf sham 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 kabbanaaf sham sham. Oromoon heera, sirna, seera, duudhaa fi safuu hariiroo uumaaf uumamaa ittiin eeggatu qaba. Kanarraa kan ka'e dachee gabbataa, rooba ga'aa, bosona yabbuu, burqaa hin gogne, laggeen bonaaf ganna yaa'an, qilleensa jireenyaaf mijataa ta'een badhaadhaadha. Dacheen Oromoon irra jiraatu jireenya ilma namaatiif qananii, bineeldotaaf soraa gabbina. Seeratti uumamaaf bakkeen tuni safuudha. Ardaa darba hiddii 5 as irratti waliin lolan, irratti waliin ajjeesan. Bakkeen safuudha irratti araarama. Bakka araara jedhee seeratti uumaaf Oromoon. Kanaaf gaa ardooliin jilaa mukkeeliin as seerritti uumameef sun sirriitti eegama jechaadha. Daayyaas, Toromu, Bimurte, Lolorte, Engarge, Karo, Namsoge. Safuun yoo cabe waan baay'ee bada. Safuun uumaa sana hoo jalliftee muka sana hoo cuftee waa baay'ee bada. Maaltu bada? Qilleensi hin badaa, biyyoon muktiin gogaa, hongeen hin badaa, bokkaan hin badaa. Kanaaf safuu sana eeggatee Oromoon bosona kunuunsee wajjin hin jiraatu. Oromdurii bosona yabbuu, lafa jiidhaa, lalisaa, horsiisa loonii fi qaama qalbii ilma namaatiif mijaawaa ta'e keessa jiraata. Hariiroo gaariis uumama naannoo isaa waliin qaba. Uumama waan badhaase keessaayyuu bosonaaf jaalalaa fi kabaja addaa qaba. Kanaaf mararfata, kunuunsee itti fayyadama. Aadaan kun maaliif akkasittiin biqiltuu kunuunsuun naannoo kunuunsuun kun maalirraa dhufee? Abbaa ofii, haadha ofii, aadaa ofii, saba ofii jaallachuu irraa dhufa jechuudha. Oromoo biratti wanti nuti bakka uuman
kenneef sana bakka uuman kenneef sana kabaja uuman kenneef sana safuu uuman kenneef sanaan waliin jiraata. Kanaaf egaa bosona kanaa kunuunsa. Uumamatti akkamitti akka fayyadamuu qabuu fi uumamni immoo akkamitti akka eegamuu qabu aadaa qaba sirna gadaa keessatti jechuudha. Fakkeenyaaf bosona hin ciru Oromoon hin gubusi bosona hin eega damma argata achi keessa. Beellanni bosonatti galan hin jira kan nyaatamu bara rakkoo iji mukaa harree hin jira. Tajaajilli mukaa ilma namaa jiraachisuun qofa kan dhaabbatu miti. Du'aan boodas garaa dachee keessattis ni tajaajila. Ittiin awwaalama. Awwaala isaarra dhaabbata. Ittiin yaadatama. Gaaddisa ta'aaf. Gaafa lubbuun jirus gaafa du'es jalatti boqota. Oromoon araaratti wal gaggeessa. Reeffilleen duroo karaa deemu gaaddisa jala boqachaa deema. Muka duwwaa miti. Muka duwwaa tun ta'in awwaalchiyyuun kabajama. Awwaalchi sun immoo muka ta'e faatu irratti bira dhaabata akka inni irraanfatamneef. Odaan egaa siidaadha. Siidaa obbolaan lama wal geessanii achirratti obboleettiin dhaabdee achirraa guddatee booda deebi'ee immoo bara dhagaan siidaa ta'e sana immoo Oromoon garuu gaaddisa isaa bakka itti wal araarsu bakka itti gumaa dubbatu bakka itti eenyu dubbatu godhatee jechaadha. Afoollan Oromoo keessaa maqaan mukkeenii tajaajilli isaanii hin dhabaman. Oromoon hiibboo, makmaaksa, weedduu fi geerarsaan faayidaa bosonaa dhaloota barsiisa. Dhaloota dhalootatti dabarsa. Gaattiraa muka silkii kan baaritti odeessituu jira qalloon kee kan aariin bobeessituu. Deega koo yafarrisaa aafammaan sifannisaa muka dameen qabnetti akka baddeen galletti jedheetu geerrara. Mukarbaa mummee tiree ajoollee kan abbaan feetee abduu ilma abbaan guyyee tiree ajoollee ishee kan abbaan feetee dhaantu baddeessaa laga dhaltu ajoollee teenyu kutee balleesse. Ejeree waraabbanna ejeree timboorofne ejeree timboorofne ejeree timboorofne egeree wal jaalanna egeree wal jaalanna. Egeree timmoofofne egeree timmoofofne jenna. Ejeree jechuun ejersa jechuudha. Barzaa fi shaggar karree kunin mura kunin malan ilkaana gaarii tullu kunin tuma kunin walan. Oromoon mukti jallaan osoo jiruu muka sororoo hin muru. Mukti umrii fixate osoo jiruu muka ola deemaa hin kutu. Bosona ciree gubee hin mancaasu. Ilmi ol ba'u muka sirrii hin muruu jedha. Muka sirrii sun olu ba'eet boru firee godhata. Firee sun hin biqilaa. Namni nyaatu, shimbirri nyaatu biqilaa jechaadha. Oromoon muka muru keessattuu ilmi rakoo morman buusin ilmi mana horatiin muka sirrii muru. Warra gadaa gahe warra seera gaheetu itti akeekee mura malee inni muru dhoowwan. Oromoon qottoo qabatee ibidda qabatee bosona keessa hin deema. Tasa ibidda harkaa ka'ee bosona sana gubuu danda'a. Kanaaf bosonni immoo mukti immoo jallaan otoo jiruu kan dulloon otoo jiruu muka ol deemu ba'aa hin muran. Keessattuu dargaggeessi hin muru. Qeeroon hin muru. Jaarsa dhaqee itti gaamee muree itti agarsiise na booda mura malee. Mukkeen odaa safuu kunneen akka ejersaa, birbirsaa, waddeessaa gonkumatti hin bu'aman. Sirnoota aadaa fi duudhaa gurguddoo hedduutu ittiin raawwatama. Meeshaalee ulfootu irraa hojjetama. Ejersi bokkuu ta'a. Bokkuu Oromoo hooda Oromoo ta'a. Ejersi jabaadhas muka keessa ejersi jabaadha. Waddeechillee kallacha ta'a. Waddeechillee kallacha ta'a. Waddeechi ittiin qaadhimmatu, ittiin horuu, ittiin kadhatu, ittiin fuudhuu,
ittiin guddifatu. Qilxuun seera qabdi aannan baatti. Haroorachi siiqqee dubartii horooroo lubaa seera qaba innis. Urgeechaa gisee masqalaatti hidhannaa seera qaba. Innis seera qaba gisee masqalaa hidhan. Aduu cidha qalanillee birbirsaa wajjin walitti makatanii birbirsa dhaabbatan. Hiddii akkanatti dhoqqee ijaaraniiti aduu buttaadha. Hiddii sammoodhaadha jedhanii hidduma akka loonitti ilaalan miciraan qabdi miciraan isii baay'eedha ayyaana loonii jecha mi'eecha kan jedhamu tokko sin jira inni immoo kun amma as jira aduu fooqa dhaaban isa dhaaban warri namni isa jalatti dheeche hin tuqamu. Amma sirna gadaa keessatti yoo birbirsa dhaabne sirri sun deemuu hin danda'u. Waddeessi ulfaadhaadha. Ejersi ulfaadhaadha. Maali jaboodha. Amma waddeessi yoo intala fuutu waddeessanuu kan dhaqxa. Seera qaba jechaadha. Odaan mallattoo eenyummaa duudhaa fi safuu Oromooti. Gaaddisa sabaa, ardaa jilaa, ardaa mariiti. Odaan iddootti araarri bu'u, waliigalteen nagaa fi tasgabbiin argamudha. Innumti yakka cimaa hojjetee nama miidhee nama ajjeesillee yoo ta'e dhaqee bosona san jala hoogalee gab jedha. Kana hubatee jira sabni keenya. Kanaaf araara ilaalchisee marii adda addaa ilaalchisee namni ofitti deebi'a yoo gaaddisa san jala gale. Kanaaf jechuudha Oromoon hubatee amma marii adda addaa jaarsummaa adda addaa namoota wal dhabee walitti qabuudhaaf gaaddisa san jala dhaqa odaa san jala jechuudha. Mallattoo nageenyaati odaan mallattoo nageenyaa Oromoon fakkeenyaaf fi haaloon kuutu gumaadhaniin hambisa. Kanaaf odaa sana jiraatatti dubbatee gumaa sana dubbatee dhiyeenya sana diinummaa sana yookaan haaloo sana hambisa jechaadha. Nagaadha muka nagaati bakka nagaati odaa jalatti immoo wanti amaani jawween booftiin seenu jedhamu tun seenu muka biraatiif immoo gaaddisa malee dhiibu muka biraa. Bineeyyiin adda addaa ittiin galu odaatti an akka dhuufarree boofnirree hin jaalatu yeroo baay'ee odaatti hin galan ittiin makaman. Kanaaf gaaddisaaf jala taa'u hin filata warri gadaa kun jechuudha. Akkuma uuma akka horii hoggaa rukutte aannan coba odaan jechuudha. Yoruba birbirsi daraaree yafoolee. Yoruba birbirsi daraaree yafoolee. Aadaan Oromoo gaafa cabu, safuun Oromoo gaafa badu, bosonni simboo fi bareedina dachee Oromiyaa ta'e manca'uu eegale. Dacheen bonaaf ganna lalistuu taate gammoojjummaaf saaxilamte. Nugusoota dabre ani irraa waggaa 70 guuteera. Kasala jedhaniiti kuulii jedhanii kuulii kana hoggisan beekna kuulii kan jedhamu mukatti naqanii muka biirraa fixan. Qullaatti nu hambisan. Dirqiitti kennamne. Bulchiinsa Oromoo sana gaafa dhufanii diiganii qubatanii manaaf dallaaf qoraanii fi finnaachaan bosonni iddoo hundumaayyuu fagaachaa ciramaa deeme jechaadha. Malee Oromoon bosona hin tuqu. Itoophiyaan bosona hedduu qabdi ture. Mancaatii fi badii hamaarra ga'een bosonni biyyattii 40 ture gara 400 gadi bu'e. Haalli qilleensa biyyattii jireenyaaf mijataa ture. Gammoojjummaatti jijjiiramaa deeme. Madaalliin uumama gidduu jirus ni jeeqame. Gogiinsi hammaachaa dhufee ilma namaaf bineeldota gaaga'e. Lafti takka muka gurguddaa ofirraa dhabnaan dhama dhabee jechuudha waan dhama dhabee jechuudha. Kanaaf aadaa keessatti muki gurguddaan qonnaan hojjetamuyyuu muki gurguddaan hin muramu. Kanaaf keessumaati qubannaa adda addaatiin namoonni naannoo turanirraatii ongeedhaan karaa adda addaatiin yeroo iddoo isaaniitii socho'anii iddoo biraa boqotanii naannoo qonnaadhaaf babbareechuu tolchuuma fakkaata garuu hubannaa dhabuudhaan
biqiltuun biyya kanaa bosonni biyya kanaa haxaamaa deeme jechuudha. Dhibbeettan bosonaa biyya keenyaa gara dhibbeettaa 40 garuu ammoo qonni babal'ataa deemuuf namoonni waan adda addaatiif biqiltoota yookiin mukootii fayyadamuu jalqabnaan lakkoofsi isaa deemee dhibbeentaa 3tti gadi bu'ee jechuudha. Finfinneen dur bosonaan kan haguugamte gaarreen Xuuxxoo, Eekkaa, Herar, Furii, Wacaacaa, Eegduu, Fiichee guutummaan isaanii bosona. Laggeen Finfinnee keessaa maddan uumama isaanii qabatanii yaa'u. Bineeldota gosa garaagaraa walabummaan keessa jiraatan, korma hora dhugee baroodu, saawwan marga quufanii aannan mirgisan, jabbiilee marga kadoo keessa burraaqantu ture. Bara Oromoo akka turte Finfinneen bosonaan kan uwwifamte turte, tulluudhaan kan marfamte turte, lageen baay'een kan keessaa burqanii fi keessaa yaa'antu ture. Fulbaanni yeroo dhufu yeroo hundumaa gaarota adda addaatu jira Finfinnee marsanii. Adaa ishee keelloon kun jirti miti. Keelloon kun fagootti mul'atti jechuudha. Amma hin arginu warra. Maaliif iddoo sanatu bakka jireenyaa, bakka gamoon adda addaa irratti ijaaramu, bakka hojiin adda addaa irratti hojjetamu ta'ee bakka bu'aa deemee naannoo Eekkaa naannoo gaaruma amma namni irra qubatee jiru kana yoo fudhanne bosonuma ture baay'eensa. Naannoo amma nu jirru kanaa fi akkas Honxooxxoos qabatee gaaruma sansalata tabba Finfinnee marsee jiru kanarra kan turan Ejersa, Birbirsa fi mukoota gurguddaatu turan. Naannuma Finfinneetuyyuu bosona kan jiru. Amma dhaqeetoo asii amma Ejeree ga'utti lafa bosonaati. Kunis amma dhafeetoo tabbaa fi urufa sululta kana qabatee ol ga'utti bosona ture. Gullalleen kan tufaa laalgalooto gaara bichuu turii laalgalooto galaan Finfinnee maasee. Oromoon maqaa namaa lafaa mukkeeniin moggaasa. Gaarreen Finfinneetti marsan, laggeen Finfinnee keessa maddan, bakkeewwan beekamoon hedduun maqaa mukkeen garaagaraatiin moggaafaman. Yaa Finfinnee, Finfinnee, yaa Finfinnee, Finfinnee, yaa Finfinnee, mata burqaajine kan waaqni nu kenne, ansarraa fagaachuu nama taane. Birbirsa gooroo jedhani birbirsi andur achitti jiru jechaadha. Birbirsi hin jigu. Dheerinnas immoo birbirsi fagoo qaba. Waan hundarraa birbirsa an caalu. Amma ijersa gooroo jettu ijersi gooroo sun maaliif achitti ba'e? Ngidee nuun dhalanne waggaa 60 oolan achiiru. Oromoon yoo moggaasu waa tokko laalu malee moggaasan. Akkumatti urufaa moggaasan. Bakkeessa maaltu boru akkamitti nama jiramoo namni sun eenyu? Yaa guraa malee narra silaa sitti naanani yaa sooretti mallattoo noda suma fedhaan talabaa gadaa. Yaa badhaasa koo shakkakee warra keessani galaan gubbaadha barbaafadhu fiigeen dhufoome na yaammadhu. Olee lafa seenadha yaa biyya shibuu ilma ejersa yaa biyya shibuu ilma ejersa. Birbirsa gooroo jedhama. Markaattoon immoo agamsa jedhama. Karaa Finfinnee burqaa Finfinnee kan darbu laga qacamaa jedhama. Qabbannaan qorrumsaa jaa qorruu fi qabbanaa jedhaniini baddaa jirsa kan jedhani naannoo Faransaay Lagaasiyooni. Naannoon amma immoo itti babal'atee naannoo Sammii jedhamu kun immoo Andoodee jedhama. Kanaaf maqaan muka naannootti baay'atuun waamama jechaadha. Amma karaa daandii Jimmaarra amma muka qoree jedhama. Mukkeen qofaan otoo hin ta'in immoo dhagaa lafti qarsaa ta'es hin jira. Lafti qarsaa ta'es hin jira. Amma iddoon masaraa mootummaa Daalatti jedhama lafa qarsaati. Qarsaan sun immoo dhagaa raaraa jedhama maqaan isaatiyyuu. Achi ta'anii dubbatu dhagaa sanatti iddoo isaa ta'anii dubbatu nagaa dubbatu jecha achitti. Kolfaa kan jedhamu jira muka kolfaa beektaa hoggaa aduun itti baheen seeqa mukni sun kolfee jedhama kolfaadha muka kolfaati. Kan biraa immoo agamsa beektaa. Agamsa nyaatan jechuudha. Inni irree markaatoon akkuma jirtu magamsa jedhama. Jarra 13ffaa keessatti kaatolikoonni achi qubatan diyaabedii kan jedhamu barreessan Poorchugaalaa tokko jira. Faransaayii jira. Birbirsaa'u kaatolik church jedheetu barreessa jechuudha. Finfinneen haaromte yaa magaallee nagaa jechee irratti
maaf maqaa ofii gatu yaa qallootu garaan na gubate. Bara mootii Minilik mootichii fi loltoonni isaa Finfinnee bakka muraasa qubatan. Namoonni mootii waliin hidhata qaban wayita heddumminaan dhufan mandarri xiqqoon gara magaalaatti guddachaa deemte. Bakka jireenyaa, mana jireenyaa fi qoraaniif jecha bosonni Finfinnee ciramaa deeme. Ajajoonni waraana isaanii kan ajajoonni waraana Minilik jechuu dandeenya. Ashkaroota isaanii qabatanii waraana isaanii qabatanii yookaan hordoftoota isaanii qabatanii dhufanii itti marsanii qubatan jechaadha bakka adda addaa. Qubatanii mana ijaarrachuu jalqaban dunkaanirraa mana ijaarrachuu jalqabanii muka kana immoo manni kan ijaaramu mukaanii mana kana ijaarutti dallaa isaa itti ijaarrachuuf qoraaniif muka ciutti jecha muka naannoo kana ciutti jedhanii ciranii fageessan jecha. Waraanni Minilik kan itti fayyadamu kan gubuu ciruudha. Maaliidhaaf achitti galee namni nu jeeqa jedhu sodaatu. Hin ajjeesa mormaa ture gullalleenis beeke. Bosonni uumamaa ciramee wayita haphatu mootii Minilik Baargamoon biyya ormaatii dhufe akka dhaabamu taasise. Baargamoon dhaabbate bosona uumamaa duraan jiru inumaayyuu balleessuun lafti burqaan gogaa deeme. Baarzaafin kun immoo egaa bishaan gogse burqaa gogse lageen gogsan bakka xiqqaate jechaadha. Amma fakkeenyaaf lafa iddoon gootaraa jedhama kun amma bosonaa fi leenca fa'aa maal fa'aatu jira. Eenyu ture lafa raaree ture jecha muka sana ciranii warshaa simintoo dhaaban jechaadha. Iddoo sanatti iddoo gootaraa sanatti bosona ciranii amma achuma egaa leencis kan ture hundumtuu bineensis bade jechaadha. Baarzaafii kana dhaabnee rakkina enerjii yookaan qoraanii asumatti furra jedhanii baarzaafiin kun akka dhaabatu. Mootiin kun gorsa dabarsee garuu jijjiirama naannoo kanaatti waan guddaa fidee jechuudha baarzaafiin kun. Gama diinagdeetiin gama ijaarsa manaatiin garuu lafa xuuxee lafa gogsee jira. Burqaalee adda addaas miidhee jira. Bara 1895 biyya Awustiraaliyaatti Baargamoo kana dhufee yeroodhaaf naannoo magariisaa godhee garuu uumama naannoo kana ture san immoo akka dhokatanii biyyoo keessa gadi seenanii dhokatan taasiseera. Kanarraa kan hafes immoo burqaan kanaan dura bishaan akka gaariitti burqu sun gogaa deeme. Finfinneen wayita hundooftu mandara xiqqoo mootiif loltoonni isaa keessa qubatan sun daran babal'achaa wayita deemtu qabeenyaa uumamaa mancaasuun xuraawaa garaagaraa laggeen itti naquun magaalaa gamoo ijaaruu malee naannoo kunuunsuu hin dandeenye ta'aa dhufte. Bosonni tures duguugamee dhibbeentaa lamaa gad ta'e. Bosonni Finfinnee manca'uun laggeen Finfinnee balfaa'uun jiraattota magaalaa qofa osoo hin taane qonnaan bultoota moggaatti dhiibaman illee gaaga'amaaf saaxile. Qonnaan bultoonni babal'ina Finfinnee waliin guddachuu osoo malanii guddinarraa loogaman inumaayyuu balaa hamaaf saaxilaman. Faabrikaarraa kan ba'u ta'uu qaba. Mana jireenyaarraa kan ba'u ta'uu danda'a. Iddoo adda addaa bakka tajaajilli adda addaatti kennamu ta'uu danda'a. Wanti kun hundumtuu walitti qabamee ujummoo wayiitiin gara baadiyyaatti ba'a. Gara baadiyyaatti ba'a. Inni immoo lafa oomishtummaan jiru bakka waan nyaataniif waan dhuganii itti argamudha. Inni kun jireenya faalaa jechuudha. Yeroo baay'ee mana fincaanii isaanii lagatti hangalakkisan jiru beektaa? Mana fincaanii isaanii hoteelonni, hospitaalonni, yuunivarsiitiiwwan adda addaa jechuudha. Namni isa dhugaa keessattuu naannoo Aqaaqii, naannoo Abuseeraa amma dhaqeetoo Awaash ga'utti jechuudha. Lagni kun uummata miidhaa ture. Dr. Abiy Ahmed ministeera muummee Itoophiyaa wayita ta'an hojii hijoo jalqabaa kan taasisan uumama iddoorraa maqe iddootti deebisuudha. Waggoota 8 keessatti biqiltuuwwan biiliyoona 50 dhaabanii kunuunsuun jijjiirama waliigalaa fiduun biyya magariisa taate misoomte dhalootatti dabarsuudha. Duula shaaraa magariisaa mul'ataa fi kaayyoo kana
galmaan ga'uuf eegalame. Akkuma mootummaan kun aangootti dhufeen ashaaraa magariisaa kana deemamuu qaba kan jedhu murtoo'ee itti ka'ee kanarraa kan ka'een baruma duraa bara 2011 akka lakkoofsa keenyatti jecha innaa san guyyaa tokkotti miliyoona 350 dhaabuudhaan addunyaa irratti qabamee kan ture rikeerdiin hindiidhaan guyyaatti miliyoona 50 ture. Kanaan rikeerdii cabsuu dandeenyeerra. Ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed duula ashaaraa magariisaa ofii biqiltuu dhaabanii fakkeenya ta'uun gaggeessituun dhaabbilee fi qaamoleen hawaasaa adda addaa walumaa galatti uummanni biyyattii akka irratti hirmaatan taasisan. Lammiileen biyyattiis fiixee haga fiixeetti irratti hirmaatan. Karoorri keenya biliyoona 50 ture waggaa 8 keessatti. Waggaa tokko dursinee waggaa torbatti immoo biliyoona 48 ol dhaabaa jirra jechuudha. Kun milkii guddaadha, milkaa'ina guddaadha. Laga Abbayyaa seenaa hojjenneen beekama. Amma gama magariisaatiin immoo seenaa haaraa hojjenneerra. Lamaanuu akka addunyaatti uummanni hiyyeessaa akka Itoophiyaa waliin gurmaa'ee ofiisa hojjetee seenaa akkasii hojjetee hin beeku riikardii haaraadha. Kun bara 2015 yeroo zuurii arfaffaa immoo sadaffaa irratti iddoo kanatti dhufanii biqiltuu dhaabaa kunuunsaa jedhaniit ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed iddoo kanatti ergaa kana dabarsanii kun warra kunoo qabbanaa adda addaa naannoo kana irraa qilleensa akkasaa jijjiiramni kun kan dhufe qilleensa qulqulluu numtuyyuu kan jennu maa innennaa biqiltuu keenya laalaa qilleensa qulqulluu immoo fudhadhaa galaa kan jedhu. Waggoottan torban darbanitti biqiltuuwwan gosa garaagaraa kunneen nyaataaf oolan naannoo miidhagsan keessumayyuu mukkeen biyya keessaa biliyoona 48 ol dhaabamanii kunuunsamanii guddatanii ija kennaa jiru. Biqiltuun deebi'eera. Biqiltuun bakka deebi'eetti lafti illee burquu jalqabeera. Irra guddaa namni keenya kara biqiltuu garagaleetti biqiltuu ayinataan dhaabetti nyaachaa jira. Amma baadiyyaa keessatti nyaachuu jalqabnee jira. Kan akka muuzii, kan akka paappaayyaa kana nyaachuu jalqabneera. Biqiltuumti kuni ofii masaa yeroo laaltu durii awwaara faa simmintoo faa irratti argite. Biqiltuun kuni namoota kunuunsanti jiru. Kanaafi ofii masaayyuu akkuma namaa akkuma fuula namaa bareedee jira biqiltuun kun. Ija baname kana deebisnee waan gaarii argine kana deebee dhaamuun qabu namni hundumtuu naannoo isaatti waan gaarii hojjetame kanaafi akkamitti itti fufiinsa isaa irratti hojjechuu qabna kan jedhu baay'ee barbaachisaadha. Bosonni Finfinnee manca'e iddootti deebi'aa jira. Baargamoon lafas madda bishaanis gogse kaafamee mukkeen biyya keessaa dhaabbachaa jiru. Biqiltuuwwan copha baargamoon dhuraman guddachaa maddeen bishaanii gogan burqaa jiru. Biqiltuuwwan kanatu qilleensa kan akka inni uumama isaa qabatee deemu godha. Amma iddoon jirru kuni iddoon dhakaa booraa iddoon amma jirru kuni nama galma keessatti waan banameef eesiin banameef fakkaata jechuudha. Hundeermaa buqqisnee akka deebi'ee irree lanne taasifnee mukoonni amma waggaa 200 amma 100tti dhokatanii jiraachuu danda'u. Haalli itti toluu baate dhokatanii sanyiin mukaa lafa keessa turuu danda'a. Baargamoon sun irraa kaanan innasuma ka'anii yaa'anii kun amma kan agarru kana duudhaan duraa sun kan dura jiru sun deebi'ee jechaadha. Burqoonni goganii turan amma ba'anii amma kun biqiltootuma kanaa deebisnee isaanuma lagaa bootteedhaan waraabnee obaasuu jalqabnee. Uwwisni Finfinnee magariisan gara tuqaa 2.8 kan ture waggoottan 6 har'aatiin duraadha. Erga isaanii hojii hojjetameen gara harka 22tti ol guddisuu dandeenya jirra. Akka standardii idil addunyaatiin yoo ilaalle immoo harka 30 ga'uun dirqama ta'a akka magaalaa guddittii biyyattiitti bara 2018 irratti harka 30 ni geenya jechuudha. Hojii ashaaraa magariisaa, koriidaraa fi misooma qarqara laggeenii Finfinneetti hojjetamaa jiruun
Finfinneen magariisoffattee miidhagaa jirti. Laggeen balfa'an misoomanii taliila'uun uumama isaanii ganamaatti deebi'aa jiru. Lageewwan Finfinnee egaa baay'eedha isaan. Burqaawwan baay'ee jechuudha. Burqaawwan kun amma wallaanamaa jiru. Waan abdii namatti toru tokko ilaalaa jirra. Naannoo qabbannaa irratti argineerra bakka bashannanaa lageewwan kun baay'ee taliiluma babbareedaa malaalaa jirra jechuudha. Laga misoomsuu irratti hojiin hojjetamaa jiru baay'ee nama gammachiisa. Aadaa isaatti duudhaa isaatti deebisuu. Kanaafuu Finfinneen abbaa argattee abbaa ishee argattee warra duudhaa ishee argattee. Uumamni naannoo Inxooxxootii qabee ta'u qabbannaa qabatee hamma dhaqee piikook ga'utti hojjetame kun naannoo san uumama duriitti jechuudha. Deebisuudha. Miidhagina duraatti jechuudha. Ekooturizimii naannoo san immoo hawwata akka argatu gochuudha. Magaalaa Finfinneetis shaggaris miidhagsuudha jechuudha. Qe'een abbaadhumaan miidhagdi. Qe'een abbaan qabne ona jedhamti. Oromoonni qe'ee isaanii miidhagsuu irratti kallattiidhaan abbaa qe'ee ta'ee hin jiru biyya kana keessatti amma an argaa jirru jechuudha. Hojiin asitti eegumsa naannoof biyyoo irratti hojjennu kun kanaan dura bishaan baddaa deemee dhaqee lolaa ta'ee deemu sun akka lafatti gadi seenu goone gara boodatti bishaan lafa keessaa baay'ina isaa dabaluu irratti guddaa godheera. Bakkeewwan kanaan dura kosiin itti gatamu biqiltuuwwan garaa garaa dhaabamanii miidhaginni magaalattii daran dabaleera. Haalli qilleensaa jireenyaaf mijaa'aa ta'aa dhufeera. Uwwisni magariisummaa magaalattii dhibbeentaa 2 gaditti bu'e amma dhibbeentaa 24 irra ga'eera. Naannoon kun somba Finfinneetii jedhama. Sombi qilleensa qulqulluu dhagna namaatiif laata. Kunis immoo qilleensa qulqulluu magaala Finfinneetiif yaa kennuuf somba Finfinnee jennee salphaadhumatti waamuu iddoo dandeenyu, iddoo gaarii, iddoo bashannanaaf, iddoo waan adda addaatii ta'u, cidhaaf, guyyaa dhalootaatti kabajachuuf, hiriyoonni wajjin dhufanii tabba ba'anii bashannananii galuuf waan hundumaafuu kan oolu iddoo gaarii bashannanaaf ta'udha iddoon kun jecha. Namoonni hojiidhaaf waan adda addaatiin magaalaa kana dhufanii biyya kana dhufanii yookaan immoo nu deemnee yeroo it is amazing jedhu afaan isaaniitiin. Maaliif hoteeluma adda addaa deemna nama geessina malee bakkumti nama agarsiisuudhaan waan jennu hin jiru. Amma hojii wajjin hojjennee walgahii keenya finnee eessa laaluu barbaaddu jennaan. Bakkeewwan magariisa fi miidhagina heddummachaa deemuun jiraattonni magaalattii fi namoonni biyyoota garaa garaa irraa gara Finfinnee dhufan bakka haara galfii fi bashannanaa akka fedhii isaaniitti akka argatan taasiseera. Kanarraa kan ka'e yaa'insi turistootaa daran dabalaa dhufeera. Maqaasaa dhoofneetti kitaaba irratti himna malee waan deemnee harkaan qaqqabanneetti agarsiifnu tokko jiraachuu qaba. Gosuma mukaayyuu kun kanaaf oolaa, kun nyaataaf oolaa, kun mana ijaaruuf oola jennee ijoolleetti agarsiisuudhaa fi dhalootatti dabarsuudhaa fi jiraachuu qaba wanti sun. Ijoolleen keenyallee biyya isaanii kan jaallatan ta'u. Nu bishaan keessatti hin guddanneen we are highlanders nan. Maayidhaaf bishaan wajjin baay'ee walitti dhufeenya hin qabnu. Laggeen keenya hin konkolaatee darba malee daakuudhaaf hin tolu jechuudha. Magaalli keenya kun amma wanni akkanaan uumamuuf namoonni wal baruun isaanii bishaanii wajjin daakanii keessatti ispoortii adda addaa hojjetanii walitti dhufeenya akka qabaatu. Amma qabbannaa naannoo sun bishaan namoonni bashannanuuf daakuudhaaf hojjetamuunsaa baay'ee miidhagaadha. Kana kan hawwisiisu magaalaa Finfinnee dhaloota boruutiifis araddaan keenya araddaa qulqulluu, aadaan keenyaas aadaa qulqulluu, aadaa wal jaalatan.
Finfinneen miidhagduu hawwattuu jireenyaaf mijattuu ta'aa jirti. Namoonni biyyoota garaa garaarraa dhufanii muuxannoo gaarii magaalaan Finfinnee Itoophiyaan qabdu irraa qooddataa jiru. Hawwattummaa fi maqaan gaarii magaalaa Finfinnee bareedaa tolaa deeme. Duudhaan ganamaas deebi'aa dhufe.